tokko abbaanis ergameera ka. Tokkuma isaan maaliif beektaa? Hin beeku. Hin beektu waan deebitee foon uffatee biyya lafaa gad dhufee kanaafiyyuu isaan tokkuma 3 4 hin qabani waaqayyo akkasiin jettan sana miti. Okay, tokkuma ish bareeda. Tokko erga ta'anii abbaan illee dhufee du'eeraami? Ayyutu abbaan dhufee akkamta abbaan dhufee? Hin dhufne abbaan? Nu erge ka ilma isaa nu ergensiin jedhe bara. Okay, kanaafuu tokko miti ka abbaanin ergee ilmi immoo ergame akkamitti tokko fakkeenyaaf amma ati Dubaay jirta. Tokko amma fakkeenyaaf amma ati Dubaay jirta haa jennu. Abbaan kan kee Dubaayitti si ergee haa jennu. Ati ammoo ergamtee Dubaay dhaqxe. Ati abbaan kee tokko kan jedhamtan yoo abbaan kan keellee ergamee Dubaay dhaqeedha. Abbaan kan kee otoo biyya taa'ee si ergee otoo jiru ati Dubaay deemtee atiif abbaan kee tokkoo miti. Yoo tokko taatan ammoo innillee Dubaay jira jechuu. Akkas akka namummaatti otoo hin ta'in akka waaqummaa isaatti yoo fudhannee jechuudha abdii. Waaqayyoo hafuurri isaas foonis tokkuma isaan maaliif yoo jette fakkeenya godhee nuuf foonitti uffisee nu erge malee namni suni nuu kan 3 4 ta'ee miti. Waaqayyo suni 3 4 ta'ee miti garuu fakkeenyaaf akka dhala namaatti dhaloota namaa nuun kana barsiisuuf nuun kana waa'ee biyya lafaa kana nu barsiisuuf nutti himuuf wangeela nu biraan ga'uuf foon uffatee gara biyya lafaatti dhufe eenyutu dhufe hafuura qulqulluu mataa isaatiin dhufe jechuudha. Ishi lama sadii miti jettee? Lama sadii miti. Meeqa dharee? Eega lama sadii hin taane meeqa dharee? Tokko waaqayyo tokkodha. Okay, tokko waan gaarii. Tokko erga ta'e abbaanis biyya lafaa dhufeeraami? Maa keessa ooltaa sitti meera bar. Tokko jennaan ikkoo kan dhufe abbaanis dhufeera abbaanis du'eera ta'a ka tokko taanaan. Haala akkamitti hin dhossine? Abbaanis ilmis hafuurri qulqulluus isaan tokkuman siin jedhe. Tokko ta'anii jennaan ikkoo jarri sadan dhufuu qabu ka gara biyya lafaa. Maaliif dhufu gara biyya lafaa sitti meen jira? Foon uffatee gara biyya lafaatti kan ergame mataa isaa hafuura qulqulluudha. Fakkeenya namummaa uffatee nuun nu barsiisuuf nuun wangeela nu biraan ga'uuf dhufe malee inni mataan isaa waaqayyoodha. Waaqayyo 3 4 hin jiru. Okay, waaqayyuma tokkicha sanatti dhufee dhalateere? Eeyyee hafuura isaatiin gaafa Maariyaamitti dhaqee Gabrieliin misiraachoo himuu sagaleetu ture. Sagaleen sun immoo Maariyaami bira ga'e. Maariyaamin immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qulqullummaa isheen ulfoofte hafuura tuqe hafuuraan ulfoofte kanaafiyyuu nuuf geessee jechuudha. Fakkeenya dhala namummaa barsiisuuf. Okay, waan bareedaadha. Gaafa ergamaa sana eenyutu erge? Ergamaan sun waaqayyuma mataa isaadhaan siin jedhe bar. Ergamaa dhumtunuu waaqayyoodha? Iyyee. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Akkamitti ergamaa ta'e akkamitti ergamaa waaqayyoo jedhama ree? Ergamaa lama jiru. Waliin rukutin abdii dhiyeessi beekaa waliin rukutin ergamaa lama hin jiru. Ana mositu waliin rukutaa jiram? Lakkisitu waliin rukutaa jira. Situ waliin rukutaa jira. Ya Rabbi, ishaayyee namni biraa dubbatu koo bakkaan eega waliin rukutaa jira. Mondir jirtaa? Rabbi. Waliin rukutaa jirta naan jettu. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Imbaate kaba deebisa kaba. Kabi. Walni harkaa rukutaa jettu seensila. Akkasumatti sirrii mada. Amma ifama hedduun gadi natti fakkaata. Deebii deebisaa oolte dhibba guutuu deebii deebisaa. Warroota akkasii warra wal galate kana warra hafuurri qulqulluun yookiin Yesuus kun xammaqe kana warra macaafa qulqulluu eenyu dhugaasaa beekan keessa isaaniiti. Seelii isaanii keessaa dhugaa kana hiikaaf waan ta'eef isaan kun maaliin gowwoomfamuu danda'an? Akka keessan
Oppilaas. Dhaabbata dhugaan taaneen gowwoomsamuu hin danda'an warra akkasii. Tarii namoonni tokko warri Maal nu gowwoomsite malee qoy namni koo jalqabaa daanii namni koo jalqaba ofiisaatii gowwoomsame kan nama gowwoomsa akka seetti nu gowwoomsite argiteetta miti waa sadiiyyuu tokko jarri tokko itti nu gowwoomsite kaate bar sadii biyya kamii sadii tokko taata akka warra waliin dhalannee fi sirriidha hin ta'u warra waliin dhalateef garuu tokko ta'a herregni isaa akkasi. Warra waliin dhalate. Warruma walii dhalattan kanaaf hin galle macaafamatti isinii galuudde ammoo wanti rakkoo ta'e daani mee macaafarra dhaabbadhuuti tokko ta'uu jaraameen hin nattamime tokkochummaa jechuudha tokkochummaa. Tokkochuun tokkodha bakka waaqayyo tokkodha amma gaa kottaa Yesuusoo hanqaa Yesuus kana baay'een hin cime isinii nu baay'eemma kana dhaabe ganaa amma muriidhaan teessanitti waa'ee Yesuus kana tuwaasoftaniiti. Ikameesin no mootummaa mormii isaaf dhaabbatanii ni nama tu'ettanii duris tureera amma duruma yeroo inni lafa irra deebi'aa tures waa'ee namummaa isaa waa'ee waaqummaa isaa amma waggaa 2000 akkas fixeera. Yaa kanuma keessa immoo akkasiin jechaa jiru qoy waan jaarraa lakkaa'iniiti akkasiin jedhe daanii. Okay. Sadii akkamii tokko ta'e natti misiin jedhe malee ani waan jaalamaa yaaqoota. Sadii akkati tokko ta'e. Sagaleen koo dhaqee gaafa asii ba'u bifa wayii godhateen sagaleetu. Ittaansee hafuura koo gaafa baafadhu. Ishii. Sagaleetu ana keessaa ba'ee sagaleetu sagalee gaafa iddoo tokkotti dubbadhee akka natu barbaade aangoo hin qaba. Sagalee koo kanatu na keessaa ba'ee dhaqee waan argamu ta'ii gaafa ittiin jedhu na dhaggeeffadhu gaa jechuun xinnoo. Isa dhagahu miti isa yaada keessanitti isa dubbattan bichaa beektu malee beenteen kun fuma odeessiti ofuma gaafatamtee yaada keessan bichaa ibsitu sin. Ish lakkii amma ishee jechaa jira ka dubbii moo yoo ishee nama jalaa jedhan malee moo akkasumas mee dhaggeeffatamaa maal taateeti moo beektuu yaasa. Tole ishee. Tuna amma saxxee jedhee maafanaa isaan dhaggeeffachaa jirtu tuna ammas jiraazim jedhee. Akkas taanaan immoo. Asan dhufa gaasan siqasaa kan kootii irraa kaaseen Yesuus kuni gaafa ergamaa Gabreeliitu dhufee akka inni maal jedhu isa quraanarraa jechuu hin gahe kaalima rabbii mooma sagalee rabbiiti mitira Yesuus. Ishii kan quraanatti deebina Yesuus kana isa sadii tokko ta'e kan naa ibsate isa kan quraanaan siifan ibsaa jiran isa kan quraanaan atti dhiisi. Egaa Yesuus sagaleedha hin ulfooftaa jedhe sagaleedhaan dhufee Gabreeliitti dubbatee hin jiru ture waayyuu. Argamsiisuu barbaadeeti waan hin jirre irraati na akka nama waliin dhoofne immoo akka dirjiitii gara biraaf hin taane immoo dhaabbata namaatiif ergame maal fakkaatee nama fakkaate sagaleen kun nama fakkaatee kataffennaan dhufe hin jiru ture. Gaafa dhufu nama ta'e hin nyaatan dhuga hin barsiisa hin qorama waan namni ta'u ta'e. Sana ta'uunsaa immoo foormulaa har'a sammuun koo akka hin garboomne jireenyi koo akka hin garboomne warra dhugaa isaa beekan gammachuu daangaa hin qabne isa addaamiif waan karaa isaanii cubbuutti kufnee bannee jireenyicharraa banne keessatti eenyuun nu deebisee Yesuus namicha Naazireet isa nama fakkaatu. Isa ani koo akkan siin jedhe ilaa amma akkin siin jedhe sadan kana akka jarri tokko ta'an maaliin akka jarri tokko ta'an naa ibsin siin jedhe baran. Achi gaafa sokko ani sisuma ibsaan jiraate innoo sagaleetu jedhe ilaasan deebi'e sagaleetu karaa Gabreelii sagaleetu gara Maariyaam keessa buleen jedhe sagalichatu nama ta'e sagalee waaqayyooti. Sagalee maali? Sagalee waaqayyooti. Yesuus sagalee waaqayyooti nama ta'e kan jedhu macaafarra jira. Maal barbitaa? Indubbisni ati kana. Ati kana dubbisni. Eessa jira dhugaa rabbii bakkuma mee bakka sanatti bakka sagalee waaqayyootu iyyuu nama ta'e jedhu bakkuma tokko natti madaraa kee. Eeshi lookan akka jaamu. Eeshi immoo sagalichi kan jalqabu eeshi waan tokko na tokko irra jira shi as gabaabsee man sitti himaa waa'ee sanaa immoo akka waaqa biraa dhufe. Dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii waan tokko na tokko irra sagalee waaqayyootu nama ta'e kan jiru hin jiru. Wantoonni akka jiru hin caafamne ibboo.
nama ta'e seerchi godhi nama ta'e nu gidduutti argameera Kiristoos bifa waaqayyoo. Injiru waanuma akka jeetu injiru waanuma akka jeetu injiru sagalee waaqayyoon nama ta'e kan jedhu numa injiru. Injiru. Nima caakee sana agarsiisa. Injiru. Inni kun Kan injiru maal? Injiru. Okay. Waan injire natti himtaare waan injire kam natti himtaare. Hin dubbisnee jedhi garuu baay'ee Ishi jira yoo ta'e. Sobattuu lama dhokachuu hin dandeenye kattaa isi waan jiruun hin jiru jechuudha gaara biyyaanii baay'ee. Jiksi kaati mee ishi soba yoo ta'e jiksi mee sobatuu lamaa kana jiksi. Ragaadhaan jiksi sobatuu lamaa kana mee ragaadhaan jiksi dhugaara biyyaatti dhiira. Akkasiin jedhuu jetteen Eegaa isuma siin jedhe mee jiksi kottuuti dafiti. Ragaadhaan jiksi. Isammoo viidiyoodhaan Yohaannisuma boqonnaa tokko sana baasi bakka biraattuu sin dabarsuudhaan. Yohaannis boqonnaa tokko irra hin jiru siin jedhe bakka biraatti yoo argite. Bakka biraatti yoo argite naaf hin akkana hin jirre laallaati. Jira akka jecha keetiin fudhannatu hin ta'in jecha macaafichaatiin dhugaadha moo sobaan namoota gara biraallee maal akka inni jedhu namoota gara biraa gaafannee. Namoonni illee baranu sabni kun illee hubatuuti mee natti agarsiisi kaasheeti. Ichi viidiyoo baasi viidiyoo. Macaafan baasaa? Eeyyee. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ايش يا ربي يسر الامور الى كنا كسدا sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaatii waaqayyo ture inni kun jalqabumaa jalqabee waaqayyo bira ture wanti hundinuus isumaan ta'e wanta ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru jedha meerre sagalee waaqayyootu namatti kan jiru eessa jiru rabbiidhi bakka jedhusi bakka jechuun akkaataa isin eegganii fi akkaataa nu itti beeknutu garaagara macaafa waan ta'eef bal'aaf gammoojjii. Maal isin akkaataa isin itti beektan maali akkaataa itti beektutti natti isin jedhe yoo sila akka itti beektu sana natti himete kamitti beektan. Waaqayyo bira ture sagalichi ofii isaa waaqayyo ture. Sagalee maali waaqayyo bira ture? Sagalee kana sagalicha isa nama ta'u Yesuus isa nama ta'u kanatu sagalee kanatu. Sagalee maaliiti inni sagalee maaliiti? Sagalichi Yesuus. Kan eenyuti sagalee eenyuti? Sagalee waaqayyooti ofii isaa immoo waaqayyoodha jedheetu waa'ee namicha kanaa dhugaa ba'a. Ofii isaatii waaqayyoodha sagalee waaqayyooti immoo maal jechuudha andee kana jechuun maaliin baraabartan hundi machoofteetti jarri warri barreessite kun machooftee machii wayii qabdi. Injoon jofte. Koi sagalee waaqayyooti immoo nuyi isaatii waaqayyoodha koi. Sagalichi waaqayyo bira ture ofii isaa waaqayyo ture inni immoo sagalichi Ishi tokkotti agaame achi deebineeti. Eessatti deebinaa kanuma naa isi malee xiqqoolee lama biraa isa danda'a bakka nan dhuga. Gara maskiidaa deemnaa gara maskiidaa deemuu barbaadeen yaani. Wallaahi gara maskiidaa deemi wallaahi sana si hawaattaa waan akkasii wajjin jannaqabiin. Waan akkana wajjin taa'abina kun maraan martoo baar namicha kitaaba kana barreesse wanti ni jedhu kun isaayyuun gallee osoo gaafatteetti waanuma jedhe sitti hin qabnu akkuma kee kana rakkata otoo gaafatte. Jechuun kun yoo jedhan akka jechuun amanuu farda naqatu hin taane waaqayyo naana ooshu achi dhaqu seexanaaf sagaduu naa ooshu. Seetanaaf sagadu rabbii tokkichaaf sagadda wallaahi isa Yesuus sagadaa ture sanaaf sagadda. Dhugaa rabbii achitti seexanaaf sagadamu malee waaqayyoof hin sagadamu. Yesuus seexanaaf sagadaa ture hante gaafa halkan guutuu sagadaa bulu. Lakki maali dhugaa rabbiiti guyyaa tokko waaqayyoo Yesuus sagadeefiif hin saganne isin. Oishi waaqan sagannu kan siifanii maati waaqan sagaduu siifanii maati argaa wajjin siifi maati maalidha mamma kun maa inni kun amma natti muu dandeessaa ammati kana. Bakka dogoggoradha wantichi dogoggora barraa'ee akkuma fudhatee itti fudhadhaati. Amma mee nama gara biraa gaggaafadhaan hojii harka tokko jechaa jira.
Wallahi kun maraamartoo Yohaannis maaliin maraamartoo si taphataa jiranni? Edaa isin irraa qabaante. Sagalee Waaqayyo bira ture. Sagalee Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaatii Waaqayyoodha. Maal jechuudha kana jechuun? Maal naa sana kana? Oh. Yohaannis tokko ko adillaa jabaa ragaa jabaa kiristaanonni dhiyeeffatan keessaa Yohaannis tokko beeka. Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyootu foon uffateera. Osuma ta'ee sagalee Waaqayyooti eessatti jedhe kun sagalicha ture jedhani jimuudhe. Holaas Yohaannis sagaleetu Waaqayyo bira ture bakka sagalicha. Sagalichi kun waan ta'e hin beekamu. Sagalee Waaqayyoo ta'ee sagalee maalii ta'e deebi'ee mo'uma isaatii maal jedha. Sagalicha ofiisaatii Waaqayyoodha moo jedha. Mee haa ta'u mee fakkeenyaaf haa ta'u inni kun haa ta'u fakkeenyaaf quraana ammatu akka quraanaa tuudhannee ilaalleeti wanti hafuuraa yookiis immoo wanti hiika qabu tokko keessa hin jiru. Wanta gara biraa caalaa macaafni qulqulluu kana keessa dogoggorri tokko hin jiru. Koi quraana dubbisteetta. Dis dogongora sittani maatii quraana dubbisteetta. Quraana nan dubbisa gosa hunda ishee buufadheen qaba nan dubbisas. Boqonnaa meeqa dubbisteetta? Boqonnaa meeqa dubbisteetta? Quraana dubbisa miti keessumatti nama kan dubbisa malee kallattumaan. Keessa deddeemtee dubbistaa? Okay. Bareedaadha. Akkin jedhe? Macaafa keessa dogongorri hin jiru? Tokkollee. Dhugaadha tokko hin jiru tokko. Dogongorri tokko macaafa keessa hin jiru? Dhugaadha hin jireenya dhugaa miliyeena waan hundumaa garas dhugaatu caala maaliif dhugaan ilma Waaqayyoodha waan ta'eef. Maaliif si gaafachaa jira beektaa yoon si gaafadhe jedhe naa deebisuu dandeessaa fi si gaafachaa jira laa. Ati yooti lakkii dogongorri keessa hin jiru yooti jette an si gaafadhaa kakalas gaafa sana dhugaadha dogoggorri hin jiru dheeraa qaba maaliif dhugaadhaan daangesseera waan ta'eef dhugaa garas waan tokko jechuun danda'u waan ta'eef callisa. Okay, akkasii eshi qoy dogongoricha laalaati. Ibnu jirtaa ibnu? Jira. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam warahmatullah. Amma dogongora irreega Waaqayyooni wallaale sana irreegna. Waaqayyoo kan irreegan beenne macaafni qulqulluun kuni irreega illee akka hin beekne. Macaafa Izraa boqonnaa tokkoon sana dubbisnuufi na irreegda eenyu goote? Eewwa. Amma Daani'el bilbila dabalataa biraa qabdaa? Eesh bakka ibnuun si irreega asirratti viidiyoo ol baasnee annan dubbisa amma dogongora macaafaa ilaallaa kottaa gaamma irreega yoon beeku macaafni qulqulluun. Koi ibnu bakka koolatti guddisaa yeroo takka waliin mudeetara abdiin xiqqeessinaa abdiin achuma taa'u eewa bakka anuu si guddisee hin jira eewa. Eeshi. Eewa. Lakkoofsa sagalee irraa kaa'amee dubbisna ibnu. Daani'el nu wajjin deebila. Eenyu baafadhu Daani'el iskiriitoo qabdaa biraa qalamu? Achumatti naan ilaala yoo viidiyoo tuttuqame yoo hin immoo akkasumatti herrega. Yes. Kaalkuleetarii nu baasati. Dhiifamaan jechaan ilaalaa waan ta'eef. Sirriitti ilaali. Nama dogongora akka inni qabu sirriitti argita. Dogoggora hin qabu. Yes, ini ilaalla. Boleh. Macaafa Izraa. Macaafa Izraa boqonnaa tokko lakkoofsa sagalee irraa kaa'amee dubbisnaafi. Lakkoofsa miichaa. Izraa. Boqonnaa sagalee. Boqonnaa tokko lakkoofsa sagalee irraa kaa'amee dubbisnaaf. Boqonnaa tokko lakkoofsa sagalee. Asirraa kaa'amee dubbisnaaf. Amma maal jedha? Asirratti nu herreegaa deema. Warra herreegdan jalatti nu herreegaa deema. Warra herreegaa jalatti nu herreegaa. Maal jedha?
lakkoofsi miichaas kanatti fufee kan jirudha jedha. Waciitii warqee 30 jedha. Waciitii warqee 30. Waciitii meetii 1,000 jedha. 30 fi 1,000 walitti nuyidaa. Waciitiin meetii 1,000 jedha.